jiru tolchiti jireenya kee ifaadha gooti jannata shaan sifaa keessiti harkataa fi namni inni tartii waliin dhumne raaxaa qalbiiti haadha hilwaa yaanuu gustetti humna ifaa ibsitu maati ilmaan gaarii ijoollee cocollee jiruu dansaa waliin illee umrii dheertuun sifaa wamnaarsaaf jaartiin waliin booharaa wal kabajaa waan hunda dura sinjaala jechuulee baraasiitu caalaa ja'iin waamara sinjaaladhaa jechuulee baraasiitu caalaa. Namni rabbii fi guyyaa akhiratti amanu gaarii haa dubbatu yookaan haa callisu wudaan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. Waan tokko dubbachuun dura wanni kun gaariidha moo gaarii miti addaan baafachuu qabna. Yoo gaariin tahin callisuutu furmaata. Viidiyoo tokko waraabuun dura viidiyoon kun gaarii moo gaarii miti ilaaluun dirqamata. Waan wahii tokko Facebook irratti post godhuu dura wanni an post godhu kun waan gaarii moo gaarii miti ofirraa ilaaluun dirqamata. Yoo gaarii ta'e sawaaba nama waan sanii fayyadamellee argan. Yoo gaariin ta'in ammoo dilii nama sanitti jallifnellee argachuuf ta'e. Kanaaf dhaamsi ergamaa rabbii guddaan gaarii haa dubbannu yookaan haa callifnuudha. Abu Muaz miliquu fi TikTok irra laa anaa miti TikTok miliquu jira. Garreetti miliquun jirtu ani gara gartee Facebook kiyyaa Jamaal Abu Muaz yookaan ahlu dhikri da'awaa shaw achitti wal agarra. Asirra nama hedduun baradhe barsiisotaas ustaadotaas akkasumas lubootaas qeensootaas hedduu wal baranne ebboo bakkuma jirtanitti itti keessa jiraadhaa isin jaaladhaa sabni koo hundi keessanu. Abu Muaz maal godhare TikTokin yoo boru akka Ameerikaa is going down dark dukkanaaf deemti anniin jira gurraachi keessan. Da'awaan hin naftu amantiin ni jirti rabbii kiyyaan qaan du'utti niin gabbara niin lallaba kallattu manaa mijjata kana caalaa sooshaal miidiyaa TikTokii caalu Abu Muaz TikTokiin fedhu dhufuun mala maaliif beektan kanaafuu miliqeen baqqaa TikTokii wajji raahaa gochuu barbaadde raahaan sitti maan immoo ganama yeroo ganamaan kaatee rabbii keetii wajjiniin haasoftee azkaara gootee gisee kaate guyyaa kana nama tokko gammachiisee wala jedhi mi'achuma irraa jalqabda gammadu. Hadda sababa kan koo beelaa tokko nyaachi fadhee ara galfadha jedhi mi'achuma hanga jalqabda. Rakkataan moo hin dhaqee liqiin moo yoo lakkaa wayii irraa kaffare yoo rabbi si biraa qabaatu. Yoo si biraa qabni immoo innaan utuun qabaadhe illee kanan godha jedhi of gammadaa taatu. Si galee darbi diinaara tokko itti naan diinaara kuma 200 caaltee dhiirri gaaf tokko. Saabara fulaa keessa. Diinaara tokko itti fiddee keessa buuftee lola tabuu kinseya bo waan qabnu fidannee ragaa shiri waan qabdan fidadha ettee ba diinara tokko diinara kuma 200 wajjin walitti sabaqa diinarun aw dirhamun bimi'atay alf diinar kanaan si caalte dhiirtii jedhe tokko dhufee amma naganna keennan dhiira si dura kennatte jedhe attam kana caalu diinara tokko fiddebbo maali ka kuma 200 fi kuma tokkitti bilii tokkitti maali walitti fiddeennan isin waan qabdu fidde ati qoodde fidde parsantiidhaan isaabama islaama keessatti parsantii kamiyyaadha parsantii kam malee hammati fiddee hammana baay'inaan yaasa kanaafi gammaduu barbaadda guyyaa kana guutuu raahaa gochuu barbaadda rakkataa san naggaadee gatamaa kana keessatti deemee kadhatu deengaddammaa arsiitti ijoolleen arsii qabdee farankaa keessaa ganna itti sana agartanii duuti inni rakkataa miti naggaadeedha. Rakkataan isa uffata keessa dhufate deemu. Rakkataan isa mana jiru. Rakkataan isa gabbayyaa isa hojii qaanfate. Maal jedhee naqee kadhaanoo ilmaa baluuti, anoo gaccee baluuti, anoo sanyii baluuti, anoo bakka kanaatiin dhufe, anoo ganda kanaa keessatti nadha. Ijoolleen nabee kabbaa soddaati isa rakkataa. Rabbiin malee namni isa beeku. Naggaadee miti inni. Inni nama saba asii keessa deemee amaamaa kaatee fakkaachuudhaaf jarri naggaadee dha'ee. Gaaf tokko tureera waggaan isaa tureera anu ammallee reefu maniyyanii asii bachii gaalaa waa akkanaa jejjedha jechuu kootiilla gaafa sana namni tokko du'e firan qabu aaliin qabu kattee achiin beekamu mana kireeffatee jiraatu akkana jedhaa du'e lakka namichi kun akkana jedhaa du'e jettee ijoolleen gisee siin qottu birrii 200 baafte achi keessa naggaadota bara
tokkummaa maannaa jedhi anaan mana keenya bira reeffanaadha manaa fuudhee as qabalee salaa sawdattii keessa kireeffadhee jiraadha. Isan nu afaan Oromoo haasofnu dhagayeeti viidiyoo uffataa achi afatee deemu. Hee namicha nanaa yeroon waa argattee ooltaa jennaan waan an argadhu ati hin argattu naan jedhe. An guyyaatti 150 afaan nagadee oola naan jedhe. Ani moo gaafa sana birrii 10 hin argadha. Wallaahi 10 innani ishi ga guyyaatu meeqa qabda amma innaan awoo ati qoon qabay meeqa qabda innaan 74 hin qabay an 4 hin qabu 74 gaafa sana qaba. Innani maga angaltu gamaatu qarataasi godhe innaan oo yoon jalqabe na jalaa dhuma maal godhe beektaa rabbiin eeyyummaatti katabe jechuu beeke na jalaa dhuma yaada malee isa kanaan nan jira amma min jiraadha akka waan hamma na jiraatte jechuudha itti mamee akkana godhata waan qabdu amanfattee yeroo tiyyatte immoo naggaadonni isa karaarra yaa'u kanaa miti jechuudhaaf hin jedhe isa karaarra yaa'u amma fagaa ijoollee bibbicuun kan faaniif faashiniidha. Video keessatti kan nama fuudhanii baatanii waan akkana hojjechuun akka ati rakkataadhaan gonne warra jedhaa godhaa jiru gosa sana gammachuu barbaadda taanaan gammachuu miskiina birattis jalaa hidhamee achi dhaqee irraa heekkatu baankii rabbiiti miskiinni innan jedhaa jiru kun baankii rabbiiti. Dhayitee keessa kaayyattaa wallaahi rabbii baadhaan sii kaffala. Assalaamu alaikum. Adaduma ati rabbiif jiraatte wanti ati dubbatu dhaga'amaa quba qabaadha. Namoonni wantoota gaggaarii sooshaal miidiyaa irratti dabarsaa jiran namoonni da'waa godhaa jiran isaaniifoo maal dhaamta sooshaal miidiyaa irratti? Waan godhaa jiru sana ta'uu wanti hin dhaamu sana yoo ta'uu hin dandeenye maaliif godha baasaa dhiisuu keenya wayya. Jaarsa namicha tokkotu kaanii da'waa godhan miidiyaa keessa harka facaasanii amaamaa wayya asirra kaatanii jiru ani gaan korra mataa taa'uu dideen naan dhiise hin taa'u ishiin jiru bara maaliif beektaan qodaaduu waan kedda'u ileesan warra waa himaa jiru sanatu iyyuu gaaf tokko amaamaa kaa'atanii deemu amaamaan isaanii tuksii qaba bareedduu wayiiti waa jedhani harka siraasaniiru bareechanii raasan mataa siraasaniiru jedhaniiru akka jedhaniiru waa danuu isaa jedhaniiru laa akka jedhamu qabu hunda isaa jedhaniiru. Afaan Arabaa beekuun Islaamummaa beekuu miti bara. Qara'uu biraa waan ujalaa babbade fakkaata. Innani gurbaan musiibaan tokko nu wajjin hin jira. Eeraayyee eenna. Haati manaa isaa mana keessaa gemmuu qimmiidhaatti. Gemmuu jechuun dhandhaarraa sunsuma. Sunsumni dhakaadha. Dhakaan hin qimmiidhamu silaa. Waan isaan jedhan kan yaa Rabbi gooftaa koo isaanis ilma haasaa jiranii daajoo yaa Rabbi gooftaa koo isaanis waan akka nanaasaanii daate manaa jedhaarti harka mataarra kaattee jedhe. Qotee bulaan keenya bicuu si wayyaa qaba bara. Owwanaati manaasaa jedhe mana keessaa harka mataarra kaattee yaa Rabbi gooftaa koo yaa Rabbi gooftaa koo isaanis naasa'uudha waan akka nanaasa'uudha waan akka nanaasa'uudha jechuu keessa beekida. Maaltu jira beektaa? Isaan waan haasa'u. Utuu haadha intalatti dhaafu haadha mana abbaa manaan ta'e inni maaliif boomaa haasa'u dhiitu wayyaa'u. Baa'u isaan ofii isaaniitiif akkana jedhamu ramu maabbaa isaaf wayyaa'u. Hamma wal tolfatanutti kanaa innaan haasa'uudhuman qabaadhaaf haasa'utu hin taane. Ilmii qara'aniidhaaf fahamiin hin argamu. Waan qara'aniif waan manaa ba'aniif jalqaba. Wanni manaa ba'ameef sana malee namni hin godhu. Waan manaa ba'ameef illee yoo sirrii hin taane sirreeffachuun dirqama. Wanni manaa ba'ameef yoo rabbiif hin taane kan rabbii taasisuutti sirreeffachuu dirqama. Gariin miiraa bii irratti imaama ta'uudhaaf ba'a miti. Maa itti goota? Miiraa biin ooyiruudha moo bakka qotata wayiiti moo maayi? Ati yoo rabbii jecha ta'e kottuutti sagachiise jireenya kan kee immoo jennaan anis atis walii galleetti yaanna. Kana innaan egaa miidiyaa kana yenuu fayyadamtu warra waa gaarii dhahamu jira dhugaadha. Warra waa bareedduu biyya barsiisu jira dhugaadha. Warra jireenya isaa egeree rabbii fan jiraadhee duniyaarraa gala jedhu jira dhugaadha. Akkana bar rabbii fan waa godhee addunyaa kanarraa gala nama jedhu jira dhugaadha. Kana keessa immoo uummata kana keessa immoo wanti hin jedhu hin jiru. Maaliif jennaan inni nu waan jiraatuuf baree himaa jira hoo. Adaduma ati rabbiif jiraatte wanti ati dubbatu dhaga'amaa quba qabaadha. Hanguma ati rabbiif jiraatte sana miizana sanaan namni si dhaga'a. Miizana sanaan hulaa dhugaan ati dubbattu yeroo ati rabbiif jecha dubbattu hulaa dhadha'ee seena. Gaafa waa hundarra nama waan hin jedharra gaafa fuula rabbii dhaqee waan hin jedhe kanarraa akkamiin ta'a jechuudha wajjiniin haasofnu asittan xumuradha. Assalaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد تلتو جتشون مالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسولك إن تلتو في همتو اللي دبتني تنين جران تلتو وني جرامو حسن الخلق جران أمل تلو
namni yoo amala toleetiin hin jedhe dalagaan isaa martuu ni tolti toltuu jechuu kanaaf nabi Muhammad amala toluudhaa jedhan hamtuu jechuun ammootu yookaan badii jechuun wal ithmu maa haaka fi nafsik waan qalbii tee lubbuu tee si qoqqote si nyanyaate wakarihta an yaxxali'a alayhi nnaas waytawaan san ati dalaydu akka namni sin agarre yoo ka barbaaddu taate wanni suni hamtuu tahuu beekaa jedhe nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi maa daamat as-samaawaatu wal ard sallu ala al-habiib al-mustafa